እንዴት ነው? ጥሩ ነበር። ዌልካም በጣም ደስ ይላል። አራቱ ወልበና ቦታና ነፎሲሳ ኦሮሞ ወላል በሬት ያረተ ሱማን ራክቲያ ኦኬ አንድ ጌም ነው። አዎ just one game ብቻ አንድ ጌም ከስፒች ቻሌንጅ ካልመጥም ምን ተሰራለ? አላህም በቃ ነው ያ ስፒች ቻሌንጅ እኮ አብዲ ስፒች ቻሌንጅ ኤገሉ ኦሮሞትያ ኤገሉ ሜነምነ ሶዶማ ሴኑ ጀነሞ ኤገሉ ቡንጎኑ ነሞኒ ገሪን ደለገር ጅራ ዋን ተሄፍ ሀ ኤገሉቲ ተምኒሌን ተበቶኮ ቆፈ ዋን ተሄፍ ተምኒ ቶኮችሱኒ ደቂቃ ሄዱኑ ረፉረት አራባና አማ ከኒና ጊፍቲ ኤሩት ቆንጆ ማልታ ቴሩትዬ አማ ጊፍቲን ከኒና አማ ከኒና አማ ቢቲ አማ ከኒና ሀ ኤገሉ ሜ ወሪ ኒጅራ ኤገሊ ወሪ ጀተን ነንበረተክ ኤገሊ ወሪ ጀተን ኤገሊ ወሪ ጀተን ኮሜንቲ ኑ በሬሳ ኒጅራ ኤገሊ ወሪ ጀተን ኮሜንቲ ተሰላለ ተዲት ጋይስ ምንድነው የምናደርገው? ሁላችንም ቲክታክ ብቻ ነው የምንሰጠው ስፒድ ቻሌንጅ እስኪመጣ። አበባ ያው እንትን ይዛል ቫይራል ይዛል ስለሚባል ሁላችንም ቲክታክ ብቻ እንሰጣለን። ልክ ስፒድ ቻሌንጅ ሲጀምር ያው ያለንን ሁላችንም እዛ ላይ ነው። ምንም ላስት ሚኒት የሚባል ነገር የለም። ዶንት ኤክስፔክት ላስት ሚኒት ኖ ጀስት ኤቭሪቲንግ ስፒድ ቻሌንጅ ላይ ኤቭሪቲንግ መስጠት ያለባችሁ ስፒድ ቻሌንጅ ላይ ብቻ ነው። ምክንያቱም ዳብል የሚሆነው ውጤታማ የሚያደርገንም ስፒድ ቻሌንጅ ነው። ላስት ሚኒት ምናምን ዶንት እንዳጠሙ ያ ፌንስ ኩንኪዩማ ጆ ፌንስ ኩንኪዩማ ሰዳቴና አብሺ ኤገሉ ወሪ ጀተሜ ኤገሉ ሙቤ አስሊ ሰቦና ሁንድ ኬሰን ነንበራ በሬሳ ኤገሊ ጀዳ ኮሜንቲ ቴሰላለ አከሲቲ ኤገሊ ኮሜንቲ ቴሰላላ ሌት አስ ጎ ኦኬ ፉዬ ቴንክ ዩ ፉዬ አርጌ ጅራ ኮሜንቲ ሳ ኤገሊ ጀዳ ሼር ያላረጋችሁት ካለ ፋሚሊ የቀረ ካለ ቼክ አርጉ። ፋሚሊዎቻችን አንድ ባንድ ቼክ አርጓቸው። ሼር ያላረጋችሁላቸው ፋሚሊዎች ካላችሁ ፕሊዝ እያስታወሳችሁ ማን የቀረው ከፋሚሊያችን ውስጥ ያልሰማ የተኛ የቀረ ማን ያለው ሰው ጋይስ ሪሜምበር አርጉ። ፋሚሊዎቻችን አንድ ባንድ ሼር አድርጉላቸው ይምጡ። ሬዲ Drink water, Ababdi. Drink water. Yeah? Yes. Drink water. You have water? Drink water. Yeah. Bishaan itti dhugdaa jiru. Jerkaaniin dhuga. Bishaan dhugee dhuga obsa. Hin dhugu bishaan hin dhugu. No. Mo'atamutti illee gaafa mo'atte bishaan dhugaa man dhugu. ኮሜንት ምናምን ያው ይህን ነገር አብዲም አይደግፈውም እኔም አልደግፍም። ሁላችንም አንድ ነን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኮሜንት ምጽፉ ልጆች ፕሊዝ ጥሩ ነገር ጉድ ዊሽ አድርጉልን ለእኔም ለአብዲም ሁላችንም። እኔም እህታችሁ ነኝ እሱም ወንድማችሁ ነው። ጀስት ጉድ ዊሽንግ ለቦዝ ኦፍ አስ ጥሩ ነገር ኮሜንት አድርጉ ፕሊዝ። ጀስት 5 ደቂቃ ነው። 5 ደቂቃውን በመልካም ነገር እናሳልፈው ሁላችን ነው። በቃ ኤገሉፊ ኦሮሞትያ ኤገሉፊ ኮሜንቲ ጩፊ ነው አረ ኡመተ ወርቂ ዌልካም በገ ነጋን ዱፍተን ሁንዲ ኬሰን ሞዲተረ ናም ሁንደራ ካሴቲን ጅራ ወሮን ሞዲተረ ማሊፍ ኑራ ካፍተን ጀተን ዲፈማ ወጂን ዲፈማ ነው ጎዳቲ ኦኬ ኒ ኤገላ ቢስሚላህ ትጀምራል አላህ ሰዳችሁ ጅ Are you ready? Your family is coming or there, everything? Yes. Okay. Guys, in Jammer, ምን ታስባላችሁ? እስቲ I will ask our families, ask your family. Be ready? Just we going. Okay. Guys, in Jammer, ምን ትላላችሁ? Yes, jera. Comment yes get to barresa me. Ni egalla bakka jabteena yaatu. Namni dalaga jira waan ta'eef. Thank you. Namni dhufachurra daqiiqa qabnu kana fayyadamuu gaariidha. Haa eegallu. Bismillah. Okay. Ya Rabbi
gargaara. Oromoon galaana waa saba fichuu seete. Alla narra qabdee hodu'e. ኦኬ ሙዚቃ ነገር ላድርግ ወይስ ምን ታስባላችሁ? ይቅራ አባቢ ላከ ጋይስ እየጀመረ ነው እንግዲህ ያ ስራ ኮንጎ ሙዚቃ እና መረበሽ ያ ይረብሻል። ጀመር ይጆለ ጀመር ያንቁባን ቀቡ አላ ኖ አልተጀመረም። የት አለ? ተጀምራል። ጀመር ይጆለ ታምኒ ቶኮኮ ጌመ ቶኮኮ ጌመ ቶኮኮ ባጀሪና Guys, just TikTok. Guys, let's go. Let's go. Tap irrandabina. Let's go, guys. Speech challenge in Dufne. Dara wanna TikTok somebody want biran kenina. Wanna TikTok somebody gifting kenina. Speech challenge irratmale gifting am barbachisto. Speech challenge no good step bumbo sanje chuda game ni tokokofa hin ramfatina warronni ko makamne yo jiratan. Game ni tokokofa tokochkana harkan futan jechu speech challenge dhufee jira. Guys, TikTok bicha. Speech challenge dhufee jira. Fu'en nubana speech challenge fu'en nubana kuma kudan gafate fu'en nubana fu'en tichaps speech challenge namni biran balina fu'en nubana. Erga speech challenge bana boda wow. Erga speech challenge bana boda. Speech challenge bana bejira wow, thank you so much. Jabada game tokko kofa jabada. Wow, egale jira mo akabdan boom goda umata kijara umata kijara. Boom TikTok bicha. TikTok bicha. Ara boom goda umata warki akkan kuda game ni tokko ready ሁላችሁ ልክ ስፒድ ቻሌንጅ ሲመጣ ነው ሁላችሁም ጊፍት የምታረጉ tokko channel kana kuda tokko wow, thank you so much. Nu jirata wallahi. Ara nu jara jirti tokko let's go. Thank you so much. TikTok bicha. Thank you so much. Na jirata wallahi. Ummata warti na jirata. Thank you so much. TikTok thank you so much. Thank you so much. Galatoma hunkisan. TikTok bicha ቤተሰብ let's go ሁላችሁ nu jala jirti oromoti nu jala jirti okay two times double መጥቷል speed challenge walit deebi'uun hin jiru nu jala jirti ara nu jala jirti walit irra deebi'uun hin jirtu waan ta'eef nu jala jirti jabaadha harkaan fuudha tokkochi kana jabaadha tokkochi kana ara nu bira kutte deemu ara tokkochi kana harkaan fuudha geemni tokko qofa tokkochi kana harkaan fuudha tokkochi kana nu bira kutuu deemtu walqixa jiru jabaadha walqixa jirra ara nu jabaadha walqixa jirra ara oromootiya jabaadha waan qabdan fixadha akkamu beenje ara jabaadha ara nabira kutte banna nabira kutte please ara nabira kutte oromooti ምንድን ቆመው ara nabira kutte jabaadha nu bira kutte waan xiqqoon nu dura deemti jabaadha daqiiqaan dhume jabaadha daqiiqaan dhume waan xiqqoon nu dura deemti haga xiqqaan nu dura deemti daqiiqaan dhumu jira geemni tokko qofa jabaadha geemni tokko dura deemti jabaadha daqiiqaan dhume jabaadha daqiiqaan dhume jabaadha የሆነ ነገር ሁሉ አለ የሆነ የተሰራው ነገር አለ የሆነ something wrong ምንድን ነው
Please. Jabaadhaan No, dura no, jirti. no, Sekeendii no. dhumuu deemti. Walqixa No, that's it. What's the problem? What's the something wrong? Please nu bira kutte What's bal'aa. the problem? What wrong? What's wrong? Listen now. Abshir, come on. Something wrong. Okay. Start. qabdu ergasiis minaasa amne tabne kee kanaa jennaan namni nama of jalaa qaba nama tokko ta'us wala diaasporaa wala biyya arabaa ijoollee tokko tokkoon galchi yaada kennat ola rabbuma jennee jechuudha mucaa miskee kana dhaabachuu qabna jabaadha Moritara kaas Okay, okay. Oro giftar, Oro family, Mubarak. Mati show. Okay. Yeroo tokko nan dubbadhaa mi'uutu godhaa. Akkam jirtu hundi keessan naguma fayyaa baga jiraattan isiniin jecha namoonni 8,000 jirtan kun kan nurraa eegamu dafnee jechuudha sheer gochuudha. Namoonni nama cufsiisuu dandeenyu immoo dafnee nama cufsiisuudha. Isinii galee baay'ee deebi. Kanaaf hundi keessan nama cufsiisaa laayiviirra warra jiru nuuf cufsiiftu. Warroonni immoo asirra jirru sheeriidhaan dafnee sheer goonee namni kun dafee gaafa sa'aatiin sun ga'u namni yoo xiqqaate nama amma kana yeroo kaanuu abdii bira nama amma kana jira abbaa abdii bira. Kanaaf hundi keessan hamma waa hin kennina amma waa kennuun hin barbaachisu amma waan kennina gaafa taphni eegale waan kennamuu barbaachisu hunda kennama jechuudha. Amma garuu kan nurraa eegamu maanni double tap goone ayyellaa isirra jiru. Warra live TV hunda Taaptaatiin sheeriin kun jala ol fagaachuu qaba. Sheeriin hangammaa koppiniinkiin hin godhamne koppiniinkii maatii shoo warri kaan mi'uutuudhaati. Maatii shoo gochisiismee ati dafi. daqiiqaa shannaa kenna. Daqiiqaa shaniif. Ani jirti. Okay, daqiiqaa shaniif gastiin namni muhimmii yoo jiraate abbaa abdii abaaboo tokko yoo ni darbe gubbama san irratti profaayilii isaa kilik gootee achumaan galchuu dandeessa. Gastii keessa dhattee waan jettuuf hin qabdu gastiin waan guutuufi. Amma hundi koomenti daqiiqaa shaniif koomenti of naa godhiitti 100 galchinee adeebinu. Koppiliinkii 100 galchinee adeebinu. Koppiliinkii 100 galchinee adeebinu. Koomenti of naa godhe daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 4 keessatti. Hundi keessa koppiliinkii godha irra deddeebaati. Koppiliinkii 100 galchinee adeebinu. 100 didamarra jirra. Hundi keessa koppiliink vaariyaalii ol kaasuudhaaf namni dabalee akka dhufuudhaaf koppiliinkii nu barbaachisa waan ta'eef hundi keessa koppiliinkii gootan. Taab gootu koppiliinkii gootu 23 gallee jirra 23 irra jirra guys hundi keessan hanga ammaa miiliyoona takka qofa irra jirra laala. Miiliyoona 2 miiliyoona 10 ol guddisuu qabna osoo mucayyoon asin dhufin jechuudha. Hundi keessan guys dafaati daqiiqaa muraasaaf daqiiqaa 5 jedheetin jira. Koppiliinkii 100 galchuudhaaf tokko warri barreessaatan kaisa barbaachisu waan isin barreessan koomenti kanaa miti. Sa'aatii kanatti nama jijjiiri nama tursiisu jijjiiri maatii shootaa warra kan baatiiti namoota keessa jiran hin beektaati. Koppiliinkii yeroo kanatti koppiliinkii isa barbaachisa. Namni isa gargaaru barbaadde ka humna hin qabne hundi keessan dafaati koppiliinkii 100 30 gallee jirra 30. Maatii shootaa'u nubuusii nama galchi rakkoon qabu nubuusiitii nama galchi nama cuftiif 100 guys hundi keessa koppiliink 100 galuudhaaf 100 galleetiin eenna. Utuusiin 100 guys. Let's go guys hundi keessa 100. Let's go guys koppiliink. Let's go guys. waliin kaane dabalataan immoo tapha sammuu taphachuu jalqabne dadhabne geemiin taphanna yeroo hunda namni keenya speech challenge irratti qophaa'ee namni speech challenge irratti taphachuu amma wanaan dandeenye dhugaan isinitti himaan speech challenge jechuun maan baay'isu sadiin baay'isu loogiitu noogicha jamaa
Geemiin kun geemii Leenci tokko tokko lama. leenca sadii ta'a. Leenci tokko leenca sadii ta'a speed challenge irratti. Qurxummiin tokko qurxummii sadii ta'a. Mootorri tokko mootora sadii ta'a. Baaburri tokko sadii ta'a. Yoo lama sadiin baay'isa. Tapha tokko ta'uu himi. Tapha tokkotti ta'uu himi. Tapha tokkotti ta'uu himi. Nambeeka qoyika Mubaarik. Mubaarik qoyika atis carraa nuu kennika. Dubbannaa nutis. Dubbannaan carraa nuu kennika. Yeroo geemiin taphatamu speed challenge jechuun wanni tokko dabil lamaan gaafa baay'isu sana fakkeenyaaf namni 5,000 kennu 10,000 kennu yeroo tokko bummoo godhe leenca tokko jechuudha. Leenci tokko abbaa abdiidhaan lamaan baay'isaa injifannee baana jechuudha. Kanaaf tapha sammuu fayyadamuu qabna. Speed challenge is very important guys. Kanaaf dursitaniin kennina geemii. Ammas immoo yeroo geemiin jalqabu mallattoo tiiktookii kenna. Abaaboon kennina. Istaak godha abaaboon mallattoo tiiktookii waan xixiqqoo kennitu speed challenge hin banama achirratti waan qabdan sekondii 30-45 waan qabdan gadhiiftu daqiiqaan keenyallee deemu jira waan ta'eef taataabii kana kuma kudhaniin geenyuure miila kudhaniin geensi kuma kudhaniin nu seenaa tiisa in seena waan nama waan mari'achuu barbaadda yoo jiraatani kuma kudhan seeneetiin jira mari'adha isin amma yaa dabaltaa kooppiin kishaan godha namoota speed challenge banu kakaadha akkasii wantoota haasa'amu taphichi immoo tapha tokko qofa jedhamaara. Kanaaf wanta akkasii kana kakaa hundi keessa du'echa irratti haasa'aa. Speed challenge kaa'amee jira kanaan. Yaa tokko qofa. Geemni tokko qofa. Namni tokko jira. Waan nuti beekuu qabnu waan qopheessannee speed challenge si banuu re'an. Speed challenge si banuu'an. Okay, thank you. Rakkoon qabu. Speed challenge yookiin siifan banaan namni biraa speed challenge gaafa banamu aktiivii taatanii gaafa speed challenge banamee ka'u 10,000 yoo gaafate siin banaa gaafa inni banamee ka'u automaatikaalii leencas waan jiru irratti gadhiiftu jechuudha. Sana booda injifannee baana. Geemni tokko qofa lamaa miti jechuudha. Akka gartee geema tokkochi kanaan riikardiin irraa fudhanne geema tokkochi kanarratti waan qopheeffanne qurxummii lama taanaan leenci takka taanaan sanumarra bum goone agartee ofirraa galchine jechuudha. Akka riikardii jalarkaan fudhanne jechuudha. Tartiiban dhukkeerraa kaafnaa hin sodaatinaa hundi keessanuu waan isan beekuu qabdan ammas amala tokko kan sirreeffachuu qabnu keessa takkaahuu yoo ammoo hatamee takkaahuu isiin immoo hatamtee warri garas jiru akka dhuftanii armatti komentii badduun barreessin warri arma jirtan yoo isiin immoo hatamte akka achi dhaytanii komentii badduu barreessitanii hamila hin cabsinisanii jara hundi keessanuu amala sanillee sirreeffachuu qabna Oromootiyaa. Saniifuu hamma daqiiqaan nu hafi daqiiqaa 10 qofa sheerii godhaa taaptaappii irraan dhaabina. Namoota hiriyoota keessan hundaafuu sheerii godhaa taphniillee tokko qofa jechuudha. Tokko qofa waan nuti beekuu qabnu tokko qofa. Hiriyootan keessan hundaa fidaa injifannoon teenna injifannoon galannaa. Tartiiban isan naqaa namoonni agartee seenuu barbaadanillee bara takka barreessa akkasitti tangalchina. Gabbuna anilleen gadiin bu'aa carraa gaarii siin jenna. Oromoo taappii godhaa akkuma jechaa jiran taphni tokkuma. Beekaa keenya speed challenge sekondii 20 booda gadhiifametti oni gadhiisan. Erga speed challenge erga banamee tani speed challenge gaafa namni banu yeroo itti giftii kennamu injira gidduu gaaffii qaba xinnoo gaaffii qaba amma eega gaafa ni lakkoofsa yoo lakkoofsa sekondaa warroonni isin galchines yoo jiraatan dhiifama taaptaappii irraan dhaabsisan malee bane amma inni king laabin bane tanii magarin dhiisina eega amma inni isa dabila kaa'uuti. Yaa sirriidha bakka sanitti jabaate sani namnillee arguu hin danda'u hedduu wal qabeefi sinaadha bakka taatee. Asirratti Nasraa gaaffiin kee gaaffii bareedaan abbaa abdiitu dubbachuu qaba kanarratti. Speed challenge dhufee jira banaa jedha banameera jalqabaa jedha isatu dubbata isatu hima. Okay. Namni harkarraa kaayyatee akka taa'u maaliif sekondii gana qabna jennee harkarraa fageessine yoo teenye sekondii waan dafee deemee dafee nu jalaa dhuma waan ta'eef qopheeffatee Okay, hundi keessanuu waa mara reedii ta'uu qabu. Warra Ameerikaa jiru dhugaa dubbachuuf oofaa warri jiru kun fuuloo birii goonee isin eegaa jirra.
Thank you so much. Ani gaaffii ma tokkoon qaban ture gaaffii sana immoo deebiseera abbaan geemiin tokko ta'uusaa meek shurii ta'uudha. Maaliif amma sirra deddeebi'aa deeqaa sadiin Giftii booda nu fayyada galatooma abboleeyyan keenya. Abbaa abdii rabbiin wajjin jiraa jabaadhu injifannoon kan keenya. Jabaadhu gadiin bu'aa bakka ayyee. Mucayyoo laayifii jirti isiinis qophiidha qophii isii xumurtee aangoo nurraa fudhachuuf deemti saniifuuf jajjabeessuu qabna Oromootiya. Ni moona Habiibi obaa tokko naamani taaptaabii nuuni injifannaa abbaa abdii waan akkasii. Jirtaati. Harka fuudhee xiqqaa guddaa jira dhalaa kaaba kibbaan bakka jirtanii kan gama sadii. Baga nagaan nu eegdan. Baga nagaan dhuftanii. Isanii sheeri godhaa keessumoota jiran nuu fidan. Yo ati bara mana babdi ana kalas ke silalle tun nimbadi mari goda bani wallahi babdi ergan ke dinga dale wangoni buya sadin ramnan buya sadi ramni dimon tutore mbeta ta amma mo rep ke shawri ga mani fi gyol gale sabil be tishana jala namme ati dumna mana babdi goda ka tap tap tu kedi bachi na warrim tabako raftan warriga fa tabako nufin tok warriga fa tap tap saati bage sim warge tarra vidisi budat hundi ke sanadan olina kulo tabako di warna jalatan kun tabako di mas bakka kawan kan ko tilala bage sani amana rabbi jirra abba dini jifatam ni jifatam baro ni jifatam jolle ko ni mure chwadera ko na galamo amma chiwortu Asumana dikisho agana me batu saati len ganawa te dikisho abado na ada bisina daba tapi Allah gifting kan nan ina dabam tapi gola tapi kinti na kale barbaji so tapi miliona no se no di tapi dan jolle ko mo tajir sare na gift izol tapi na miliona no tika nara to kole barbaji so Mata. Kuma nama dibba di Allah ube meret. Mer ijolle ko esa juftu. Beta. mer namne kumni bija. Uy. Mer kumni bija. Uy. Ababdi. Uy. Yes. Amara pasa. How are you, bro? Are you fine? Kapale sabasa. Cina ko wallahi. Jirra wallahi. Jirra. Ati koya kesan ci wanta da ci barresa si. Sorry. Sim, debe da. Ijolle ko mal barat la. Anjir to ta garanjaran. Wallahi. Yo. Masila ko masadi kan tani tu din jara wale da. Ayo. Abshir darana to kole ni barbachis tapi miliona cruzeiro fena tapi ni barbachis darana ni bachis ne wa darbatana majala shakir ibadam guys tapi male gifting to gifting ada kana babi ko gifting biti sabtun genna abro shida wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh tapi ko tapi miliona cruzeiro dottonna kan wahid dumma tan jechura gift no tapi jadi ka ala gamba kela fekir ne bale jolle ke na da abba biya gar fatan to gar wala to das wala malisi alaikum assalam ente nolum sheri gochune rabatina sheri gochune rabatina namonna sirta nunti kesa sheri gora sheri kuma kodari ol galu baba sheri randabina sheri gochune rabatina video tan kesa rota chichimo media kan batti sadarka buta kabal tuntas na sheri gora Bata saati gahu demas dari kamurasa nuhaka bata sheri randabina abba bi ko nama kuma dibba jata sira yo fude du feo nama de kaso do mata bawante hebi yo fude du feo nama ati tu mari gone woni nama ma chine na disi namnal ole senu gasti woya miti jo
Gachiti gastirata Ya, nang gasito senne mare chuyu. Yaa sirri akkas. Ara sheerii godhaa ijoollee gasti sheerii godha. Ela kuna wayya jedha jiru ibsaan ijoolleen. Kinga show. Tap tap. Sheer godha rifeensa illee wanni ta'in tolfanna. Iyyee jedhan kunola iyyee jedhaaru gastii banaa jedha jiru. Waa biraa fakkaata. Tapha kana finnee yes jedhee beekaan kee. Beekaa silee narraa fudhatte miti ati. Ookii ana jiraata abbaabdi tapha ba'e lamaatiin booda yookaan ana jiraata yookaan ati jiraata. Beekaan haadha manaa sana jala fudhachuun barbaaduudhaan faranjiitti hin bareedduu sun. Abshir Oromoo koo baga dhuftan hundi keessanuu. Nama meeqa jira achi abbaabdi? Nama meeqa jira? Waa giitti kenninaa jira naaf giitti kennaa kokkee. Mucaa miskiinni kun Kokkee wal qabna. Taphni illee tokko qofa laala waan nuti beekuu qabnu. Taphni illee tokko qofa. waa lama caalaa diimaras wal maataa. Nama miti jechuudha. Tokko qofa. English classiin akka gaariitti English classiin akka gaariitti jiraadha. Maaliif hadda hattuu fi isaan jiru. Achee godhaa jira qulqulleeffachuurra jira maa antina maa wanfiti isa waa gingilchamaa jira gati ta'ee fi guyyaa lama sadan kana nu obsaa gingilchaarra jirra. Kanaaf waan biraan haasaa mo'adhaa. English classii jira. Gara nama barbaachisa. Abbaabdi kuma saddeet galtee deemaa warri beeku deemuu beektu maali? Achi goraa ba'an jira laa. Taphni kun humnaan ba'eera. Namoonni gastii nu banaa jedhaa jiru. Deeqaa soddoma taphaam jedhan. Kanaaf